Badu dalagaan tuffatin nuti rakkoon teenya hawaasni keenya jechuudha dalagaa tuffannaa haa dalagannuuti maaliif nama kadhannaa maal dalaganne yoo nu dalaganne namni nu bira dhaabbatee nu jajjabeessa yoo nu hin dalaganne namni nu bira dhaabbatu hin jiru kanu mee warri karoora humna maafi kudha saddeet baasan kunno karoora humna kudha saddeetii bideetiin jira bideetiin jira fixeetiin jira fuula haaraa fakkaata garuu beeksisa keessan harkeetinen karoora nama qaburra ni jajjabeessitanii dhaabbanni keessan karoora nama qabu jajjabeessee akka galmaan gootanii duuda taatanii fi jechuudha duuda kana taatanii fi yaa mee gaafii takka sii qabna gaafiin si gaafa duriirra dhaabbattee deebisaa lafa ni ta'a hayyee akkami karoora humna maafi kudha torba baasee jiraami humna kudha torba baasee ni jiree baasee ni jiree waan galmaan geessitee nuyi galmaan gaa jechi karoora nan baasee fi kan nante adda adda nante kan nan baasee silaa qabeenya qabaadhee miliyoonarra ta'uudha garuu kan nante anu ajaa'iba nante kan nante namummaa jimaan abita namummaa biraan gule namummaa na danda'a sababni hoo sababu waan isin biraan jireef gaa nama duudu nu toodhamne namni isin nama yaada namni nama karoora. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fuula kana ari'aa miti. Ati TikTok irra dalagaa turte mi? TikTok qabdaa mi? Ni qaballe TikTok. TikTok qofaa osoo hin ta'in yaasuu birraatti wajjin YouTube banee moo YouTube irratti si arge kaasii fi yaasuu? YouTube wana banee ture. Yaasuun? Asii isaanin na teessisan qaadha. Arkeen ture haa chaalenjii guyyaa sana hoggaanni mucaa kana jee viidiyoo waraabee kasii maxxanse arkeen ture anilleen ati yella. Anuma. Mucarratti dhufe malee haawwiin si ta'uu bareegumaan ati kophee riidiboodhaan si harkee. Anuma. Jawaadhu. Asii isaan na teessee akkanatti akkanatti dalagachi jira irra. Ammaan tana dalagaa guddiftee hoo Amma guddatti jira. Maashaallah. Kaarsis ni qabdi. Waa hedduu qabdaa oona wanni fi jawaadhu. Dalagaan tuffatan beetee namni taakka jeetuma lama ja'a. Jireenya addunyaa kana keessatti chaalenjii namuu chaalenjii adda addaa qabu. Kanaaf ati amma waan bareedaa takka jechuudha. Biyya tee keessa teessee waan kana eegaltee deemuu jechuun waan bareedaadha. Gara fuulduraatti bakka guddaa ni geessa inshaallah. Yoo rabbiin taate jechuudha. Kanaaf jabaadhu dalagaan tuffatin. Nuti rakkoon teenya hawaasni keenya jechuudha. Dalagaa tuffannaa kophee akkamitti masaanaa waan akkama namni magaalaa kee deemee kaaloonaa jaanii waan adda addaa tan jechuudha. Namni keenya ni tuffata hawaasni keenya jechuudha. Kanaaf ati YouTube irratti oguun arkee yaasuun akkana jee waan gaarii hedduun gammadee ture. Garuu rabbiin ofaa fidee bakka kana sibira na fidee achi jalatti si harkaa ture jechuu barbaadeeti. Kanaaf jabaadhu. Inshallah. Bakka silaa yaaddees ni geessaa jechuun inshaallah. YouTubein keettoo maqaan maal jaa? Masuu showwe. Masuu showwe jaan. Egaan daawwattoota keenya kan asii nu daawwattanii arraan tana nutis akkuma magaalaa Finfinnee kana ol baaneen akkuma deemaa dhufneen mucaa Masuu Show jaa YouTubein isaati akkasuma Masuud jaa TikTok jalatti illee nama beekamaadha. Nama chaalenjii harkaatis turtanii chaalenjii sagalee raayyaa abbaa machaa sagalee mushidootaa irratti hedduu kan dalagaa turedha. Masuud jechuun yoo xiqqaatee TikTok irra gara 100 qabaa jechuudha. Kanaaf daawwattoonni gara 100 jirtan san TikTok isaa jala jirtan san dhuftanii gara YouTube isaatiin yoo ni jajjabeessitan hedduu bareedaadha jechuudha. Kanaaf daawwattoonni kiyya kaasin daawwatanii mucaan kun akkuma harkaa turtanii chaalenjii adda addaatti dalagaa kan ture dalagaas kan jiru. Kunoo akkuma nama tokko jireenya mataa isaa irraa jijjiiruudhaaf arraan tana waan kana dalagaati kan jiru jechuudha. Kanaafuu isinis jajjabeessisanii namoonni adda addaa kan gara TikTok isa beektanii fi kan gara YouTubein isa argitanillee linkii isaas jalaan isin haa mana kiyya kana jala jechuudha. Dhaqaa Masuu Show subscribe godhaa mucaa kana jajjabeessaa. Arra bakka kana jira boru inshaallah bakka guddaa takka akka ga'u abdiidha qabna sirraa'ee. Inshallah. Kanaaf jabaadhu nutis hanga dandeenyutti YouTube irratti waan dandeenyuun cinaa dhaabbannee gargaarree akka inni guddatu ni taasifna walumaa nu taaneeti. Kanaaf jabaadhaa isiniin jenna Masuu Show subscribe godhaa amma haa guddifnu. Maaliif jennaan namni keenya karaa hundaanuu guddachuu qaba. Hojiin guddachuu qaba. Mucaan kun dalagaa tuffachuutti jiru kun bifa kanaan hojii bareechee kan itti fufaa deemu jirudha. Gara YouTubeenis wantoota adda addaa waan bareedaa dalagee gara fuulduraatti akka dhufee nu isin gammachiisu abdii irraa qabna jechuudha. Maaliif jennaan
nama tokko jalqaba isaa ka'umsa isaa hojii isaa ta'e isa duraatiinuu madaaltee beekuu dandeessa jechuudha. Arra nama tokko baruuf maalummaa nama tokko baruudhaaf piroofaayila isaa jala seentee waa inni maxxansaa turee fi poosti godhaa ture yoo ilaalte nama san maalummaa isaa si gala. Kanaaf namni TikTok isaa jala deemee waa inni dalagaa ture arke mucaan kun YouTube irrattis waan bareedaa waan gaarii dalagee akka bakka guddaa gahu abdii guddaa irraa qabna jechuudha. Kanaafuu subscribe godhaa fi mucaa kana haa guddisnu isinin jaa waan dandeenyuunis cinaa dhaabbanne mucaa kana bakka guddaa takkaan akka geenyu abdiidhaan isinirraa qaba. Galatoomaan isinin jaa ulfaadha. Atumaan jettaan mee daawwattoota kanaan dhaammadu waan jirtu. Akkasuma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechaa hundi keessanuu baga nu jiraattanii amantii biraalleen baga nu jiraattanii isinin jaalannaa isinin kabanya. Akkasuma obboleessi keenya kun anis illee beeku achuma jalaa wal baranni. Ani maqaan kiyya Ajmal Ahmad naan jaani YouTubein kiyyaas ammoo Ajmal Miidiyaa jedha. Ajmal Miidiyaa. Ajmal Ahmad jedhama. Anis Masuud Ahmad jedhama maqaan keenya abbaan walitti dhufee wal fakkaata. Akkasuma wallahi hedduu takkanaa galatoomaa warreen Iyyaasurraan jabeessaa jirtanii illee ni jirtanii akkasuma asiin dhuftanii jabeessitanii illee hedduu takka galatoomaa innis karaa Iyyaasuutiin dhufee Iyyaasullee Rabbiin galata isaa jazaa isaa Rabbi akka kafaluufi inni na bira dhaabbatee akka inni jabeessee sababa isaatirraan isaanis dhufanii amma nu wal baranii inni qaamaan osoo nan beekne dhufee iddoo tiyyataa dhufee kophee dhiqee fi irraa bahee achi booda na bare. Kanaafuu isinin jaalladhaa isinin kabajaa. Akkasuma ijoolleen teenya haa dalagannuuti maaliif nama kadhannaa maaliif waan hin taane dalagnaa miti dalaganne yoo nu dalaganne namni nu bira dhaabbatee nu jajjabeessa yoo nu hin dalaganne namni nu bira dhaabbatu hin jiru kan nu jajjabeessu hin jiru. Kanaafuu akka hojiirra jajjabaattanii isinin jechuun barbaada isinin jaalladhaa isinin kabajaa. Egaa mucaan kuni fakkeenya dargaggeessa lafaa dhufaa fakkeenya dargaggoota keenya kaa'ammaan tana sooshaal miidiyaa irratti waan adda addaatiin yeroo isaanii gubaa kan jiran jechuudha. Mucaan kun akkuma harkaa turtan TikTok isaa jala deemtanii yoo ilaaltan wantoota nama gammachiisuu fi abdii namatti horuudha kan hojjechaa ture jechuudha. Viidiyoo isaa jalatti waan hin taane tokkoon argitan hedduu hordofaan ture anillee fageenyarraa arrammoo Rabbiin oofaa wal nu garsiisee as magaalaa Finfinnee Boolee Mikaayil bakka hojii isaalleen asitti dhufee kunoo isaa arkeetiin jira asumaanuu Yaasoo birraa saahiba kiyya gaarii fi qaalii kan biyyaa namaa keessa waliin turre galatoomii mucaa kana salphii keetirra fiddee jajjabeessitee karaa kana qabsiisuudhaaf hedduu galatoomii siin jaa maaliif jennaan TikTokiin hanga YouTube'ii takka bu'aan qabu asik mucaan kuni TikTok irra lafaa ture gara 100 qaba arras la subscriber gara 100 qabaatee galii bareedaa qaba ture jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenya warri TikTok irratti illee yeroo gubaa jirtan ka TikTok irratti illee yeroo fixaa jirtan gara YouTube dhuftanii akka YouTube banattanii guddatan asumaan isin gaafannaa jechuudha. TikTokin kadhaa malee bu'aan qabu namarraa giftii kadhatta malee bu'aan qabu jechuudha. YouTube yoo aadaleede waan tokko yoo uumtee fikra yaada waan ergaa qabu tokko yoo dabarsite namnis daawwatan bu'aa siif qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenya gara naa dhufnu TikTok irratti yeroo gubinaa if jalaan balleessina YouTube hojjedhaadha. Mucaa kana fakkeenya godhadhaa warroottan dalagaa tuffattanii dalagaan biyya teenya hin jirtu biyya namaa halkanii guyyaa manaamni keessan baharaanis taatee karaa xiyyaaraatiinis biyyuma namaa yaa'uu qofarratti warri xiyyeeffattan. Please biyya keenyas yoo hojjettee dalayde yoo dalagaa tuffachuu baatte numa jiraa jechuu barbaanneeti. Kanaafuu akkanatti qayyime dila manneenii kana dila fooqii kana agartu kana kaameraa kana godhi. Dila fooqii kana agartan kana nama biyya alaa jaarisanitti fakkaatina. Nama biyya kana keessa jiraateetu jaare naa isinima. Namni biyya yaa Ahmad Diidam 30 jira haga ammaa numaan galaa jeetuma yaadu jira. Dhufeetuma deebi'a malee waa inni dalage tokko iyyuu nagarta. Kanaaf fageessanis ni beektan. Biyya namaa dhaquun boodduma teessan isin balleessi malee bu'aan isiniif hin jiru. Kanaafuu biyya keessanitti Rabbi haala isin mijeessu dalagaan tuffatinaa gajjannee haa hojjennuun isin jaa waan daawwattaniif galatooma. Mucaa kana immoo jajjabeessaa subscribe godhaa isin jaati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.